gaafii fi deebii shaakalaa kana dubbistanii akka itti xinxaaltaniin isiniin jedha. Gaafiin takkaffaatu maal jetti? Maalummaa atomii tokkoo kan ittiin murtaa'u. Maalummaan atomii tokkoo maaliin murtaa'a jedha? Aan lakkoofsa niwutiroonii, B lakkoofsa atomaawaa, C lakkoofsa hangaa, D lakkoofsa pirootoonii jedha gaafiin takkaffaatuni. Deebisaan lakkoofsa atomaa ta'a. Because lakkoofsa atomii elementii tokkorra dhaabbanneet amala elementii sanaa, maalummaa elementii sanaa, lakkoofsi yookiin hammi pirootoonii meeqaa, lakkoofsi niwutiroonii meeqaa, kun hundinuu kan ittiin beekamu maalummaan elementii tokko kan inni ittiin ibsamu lakkoofsa atomaawaadha jechuudha. Kabiraa bineensi ta'e tokko formulaan ilkaan isaa duwwaa 22 3 jala 3 22 3 jedha. Lakkoofsi waliigalaa ilkaan lubbu qabeessa kanaa meeqa kan jedhu maal goone seetan isa gubbaa walitti daana akkuma iddoo kanatti argaa jirtan jechuudha. Isa gubbaa kana walitti idaana lamaa fi duwwaa fi lama lamuma lamaa fi lama afur afurii fi sadii torba kunoo torba qalamaan barreessitan jira. Irra kajalaattis walitti daata sadii fi lama jaha shanii fi lama torba torba fi sadii kudhanii torba irra kudhanii jedha. Isa kana deebitee waliif hiroo son taane walitti daatamas torbaa fi kudhan meeqa kudha torba fuutee aama gam tokkooti waan ta'eef waliigala laaluu yaana. Ilkeen aama gam tokkoo kan jalaa fi gubbaa kudha torba waan ta'eef baay'isuu kan aama gama bitaa fakkeenyaaf aama gama mirgaa baay'isuu aama gama bitaa walitti daana walitti baay'ifna meeqa ta'a jechuudha. Kudha torba si'a lamaan gisee baafite 34 ta'a jechuudha. Deebisaan akkasitti daataati jechuudha. Inni itti aanu fakkeenyaaf guulantaalee teempireesharaa keessaa saayintistiin biyya Suudiin bara 1742tti kan mogga'uu danda'e isa kami jedha. Deebisaan gaa teempireeshara seelsheesiiti kan biyya Suudiin jechuudha. Kuni hundi gaafii fi deebisaan isaa kun olaa wajji jira laala. Akkuma laaltanii agartan deebisaa hunda isaa itti mareetan deemeeni maal gootu deebisaa kanaa fi gaafii jirtu kana check kitaaba keessanii wajjin wal bira godhaa deemtanii wal bira qabaa jechuudha. Akkasitti deemuutu barbaachisa. Gaafiin baay'ee murteessaadha. Gaafiin kun jechuudha. Kanaaf gaafiin shaakalliidha kan biroos ni jira. Gaafiin shaakalloo kan biroos kanneen poostii isinii godhu jechuudha. Gidee laaltuu irratti gattu okay gooteet wal bira qabdee laaltaan jechuudha. Okay wal bira qabdee laaltaanii gaafiin haareen tokkos ni jira as keessa. Kanaaf dubbistee kitaaba hojii wal bira qabdee yoo kan hojjettu ta'e waa hedduu takka yaadachuu dandeessaa jechuudha. Waa hedduu yaadatta. Gaafiin dogoggora qaban ni jiru. Kanneen akka gaafiiletti maree jirus ni jiranii. Kanaaf irratti okay gootanii dubbisuudhaan deebisaa isaa kitaaba irra qabdee wal bira qabuudhaan yoo hojjettan gaariidha ta'a. Hundi isaatu kitaaba keessan irraa hin dhabamoo tokko gaafii gara gaafii 3 4 gaafii 3 kan hin caalleetu kitaaba ammaa kaatii wajji waliin qabanne kan kitaaba duraanii irraa baay'ee hin jira jechuudha. As keessa ni jira. Saniif wal bira qabdanii laaltanii ibsasaa viidiyoo itti aantu irratti isuma kana isin ibsuun danda'a jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'es koomentii yoo gootan mee kamitti ta'ee yoo jettan isin ibsuun danda'a. Saniif shaakallii godhaadha. Carraan keessan carraa gaarii Rabbi haa godhu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.